Abbaan barattuu Feeneetaa Alamaayyoo abjuun keenya milkaa'ina ijoollee keenya waltajjii guddaa namoota milkaa'oo ta'an irratti arguu ture malee reeffa daa'imman keenyaa diinqa keessatti arguu hin turre jedhani. Maatiin obbolaawwan lamaan magaalaa Naqamteetti dhukaasa humnoota mootummaatiin ajjeefamanii wanti nurratti ta'e ormaarraa akka hin geenyeef yakki ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatu numa irratti dhaabbachuu qaba jedhanii jiru. Uleen dabaanu dirmameesse dirra haleelee. Yoo shama akkam jirtu nagaaf jaalala Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isiniif dhufaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Gadda akka tasaa ijoolleen mana keessa jira. Utuu teenyee haasofnaa ijoolleen achi manyitaa isaanii jiru. Manyitaa isaanii ta'anii taphatu ijoolleen. Mucaan isheen tokko sima bakka jirtu mucaa sadiidhaa bokkee deemtee utuu achi jiranii takkata daqiiqaa tokko keessatti wanta sana dhageenya wanta sana achi waan jedhanii ijoolleen biyyoollee ta'u ijoolleen ciciisaa jiru. Tokko isheen durbaa battaluma sanatti isheen Feeneetaa Alamaayyoo jedhamtu battaluma sanatti dhiigni lafa buutee jira. Inni ammoo Iyyoob Alamaayyoo immoo takkuma bideen bira ga'u jedhee achumaan harkatti kennu. An sagalee keessan hin dhaga'u isinis koon dhageessanii. Uummanni koo Wallaggaa akkam nagaa keessanii. Abbaan barattuu Feeneetaa Alamaayyoo abjuun keenya milkaa'ina ijoollee keenya waltajjii guddaa namoota milkaa'oo ta'an irratti arguu ture malee reeffa daa'imman keenyaa diinqa keessatti arguu hin turre jedhani. Maatiin obbolaawwan lamaan magaalaa Naqamteetti dhukaasa humnoota mootummaatiin ajjeefamanii wanti nurratti ta'e ormaarraa akka hin geenyeef yakki ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatu numa irratti dhaabbachuu qaba jedhanii jiru. Feeneetaa Alamaayyoo barattuu ganna 16 yoo taatu obboleessa ishee Iyyoob Alamaayyoo dargaggeessaa ganna 27tu akkasumas ijoolleen isaanii kun barnoota isaaniitti hedduu jajjaboo akka ta'an yaadachiisuu abbaan isaanii obbo Alamaayyoo Taaffasaa dubbatanii jiru. Guyyaa gaafa ajjeefamanis mana jireenyaa isaanii keessatti rasaasa alarraa dhukaafameen ture jedhu. Sadaasni 6 barri 2022 Naqamteetti uffata gaddaa uffistee darbitee jedhu jiraattonni. Addatti ammoo guyyattiin maatii obbo Alamaayyoo Taaffasaatti yaadannoo hin irraanfatamne dhiisteetu deemte. Mana tokko keessaa hangafaa fi quxisuun walirraa irbaata rasaasaa ta'ani. Goorroo mana isaanii keessatti rasaasni qiyyaafannoo dhokatee foddaarraan obbolaa lama galaafachuutu himame. Kun kan raawwate magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 7 naannoo barteedhaan burqaa jaatoo jedhamee beekamu. Dilbata darbe ganamaan gara mana amantaa adeemuuf maatiin obbo Taaffasaa hunduu qopheerra akka turan dubbatu. Ciree nyaatanii akkuma yeroo kaanii gara waldaa adeemuuf qiixxa'anii sagaleen dhukaasaa jajjabaa magaalittii keessatti dhaga'amuusaa hordofuun wal waraansi waraanaa bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa magaalichaa keessa jiraachuu hubatanii gara waldaa dhaquu hafuuf murteessan maatiin obbo Alamaayyoo. Sagantaan gara mana amantaa adeemuuf qabatanii turan erga hafee namuu mooraa keessa akka hin baaneef walitti himneetu manuma ooluu murteessinee jedhu obbo Alamaayyoo Taaffasaan. Battalumatti ilmi isaanii hangafti Iyyoobii fi isheen quxisuu Feeneet gara Gordobaatti darban jedhu. Kanumaan otoo jiruu daqiiqaa tokko keessatti sagaleen dhukaasaa gurrarraa isaan iyyuu himan. Fiignee gara kutaa isaan jiranii yeroo qaqqabnu Feeneet daa'imni ganna 16 mormarra rukutamtee kuftee dhiigaan faalamuu fi obboleessi ishee Iyyoobis yeroo nuti bira geenye sagalee dhageessisee lubbuun keessaa ba'uu argine jedhu. Otoo wajjin haasofnuu daqiiqaa tokko keessatti qaroo keenya bitaa fi mirgaa dhabne kan jedhan obbo Alamaayyoon battala sanatti naasuun weeraramuun iyyanis birmannaa dhabuu himan. Iyya kuukuu iyyinus hunduu sodaa keessa waan jiruuf battala sanatti namni nuuf birmate hin turre jechuun haala guyyichaa kan yaadatan abbaan isaanii obbo Alamaayyoon daqiiqaa muraasa booda namoonni nu qaqqaban jedhu. Ijoolleen isaanii kunneen ijoollee naamusaan guddatanii fi ijoollee jaallatamoo akka ta'an kan himan obbo Alamaayyoon wanti akka kanaa tasuma nu mudata jennee yaadne hin beeknu jedhani. Daa'imni xiqqoon Feeneetaa Alamaayyoo barnoota ishee qaroo ta'uu himanii kutaa tokkoffaa irraa eegaluun qabxii gurguddaa waan galmeessituuf abdii guddaa irra kaannee turre jedhu. Feeneet garuu utuu mul'ata ishee faana dhooftuu hireen farraa mataa ishee mare. Qormaata ministirii barnoota kutaa 8ffaa qabxii guddaa 100 keessaa 99.9 tokko fiduun isheetiin alatti egeree isheetiif maal akka taatu waan beektuuf barnoota isheetiif baay'ee bakka kenniiti turte jedhu abbaan ishee.
obboleessi ishee hangafaa Yoobis bara darbe digirii lamaan eebbifamuun isaa fi amma ammoo barnootaaf gara biyya alaa deemuuf waan hunda xumuratee taa'aa ture jedhu. Kanatu nu mudata jennee hin yaadnee turre kan jedhan obbo Alamaayyoon abjuun keenya milkaa'ina ijoollee keenyaa waltajjii guddaa namoota milkaa'oo ta'anii irratti arguu turre malee reeffa daa'imman keenyaa diinqa keessatti arguu hin turre jedhu. Kan isaan mudatee hooda ta'uu himuun lapheen isaanii hedduu cabuu fi haati daa'immanii kanaa hanga yoonaatti namummaatti akka hin deebine himu. Magaalaa walakkaatti sanuu mana ofii keessatti taatee akka kanaaf saaxilamuun waan raajii ta'uu ibsanii garamitti akka baqannuuf eenyutti akka iyyuun wallaallee jedhani. Gochi fokkuun akka kanaa dhala namaarra akka hin geenyeef nurratti dhaabbachuu qabas jedhu obbo Alamaayyoo Taaffasaa. Rasaasni foddaarraa ijoollee isaanii galaafatee xiyyaafannootiin ta'uu wantootni akeekan jiraachuu ibsuun gaddi guddaan akka kanaa qe'ee isaanii seenuus qaamni mootummaa gara isaanii dhaqee isaan gaafatee fi dogoggora yookaan balleessaadha ittiin jedhellee akka hin jirree himanii jiru. Dhumarratti obbo Alamaayyoo Taaffasaa lubbuu daa'imman koo karaatti citee fuunduu kadhannaa haa godhu jechuun hawaasa magaalaa Naqamtee addatti galateeffatanii jiru. Kun darbame seenaate odeeffama boree seenaate odeeffama boree seenaate odeeffama boree seenaate odeeffama boree kan nu gargaaru. An sagalee keessan hin dhaga'u isinis koon dhageessanii uummanni koo Wallaggaa akkam nagaa keessanii haalatti jirtan nutti dhaamaa qilleensa irraa eegaa jirra akka waliin gaafanne yoo intarneetii bilbilaan nu dhorkanii walirraa. Torbeen meeqa dabartee otuu hafuura keessan eegnu akkatti bultan miti akkatti toltanuu beennu qarqaratti moggaatti dabaan dabalamtanii bara aara galfachuu qabdan keessa imimmaan harcaasaa jirtu gaddaan waxalamtanii otuu afaan tokko dubbachaa otuu teenyuu wal biraa wal dhaga'uu toon jiru waliif yaaduu toon jiru maal goona reeyaa firaa. Laphee uummata isaarratti akka dhagaa jabaatu way baaziliinii jimnaa namattoo himnee dadhabnee isa hunda danda'u waaqatti isiniif himna. Ijoollee kee jajjabeessi Waaqayyoo warra gaddaan miidhame ilaalii jajjabaachuu dadhabne humnatu nu gahee. Nabata boichi sabadina hagau jadi nutine devi chamniero egi itiderbi imakenya muka Aku
Kottu gargaari jajjabeessi amaaniin argatiin saba keef ati fa'i sichi bo'ichi nyaataan ta'e dhalootni harca'i maatiin waan irratti hin kaa'i. Ola deemaan ba'ee karaa irratti hafuu dhiigni qulqulloota garmalee lola'u bara lakkoofsise akka dhabuun keenya